Ajaa'ibaan qabadhee dhufe irraa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu baga jiraatanii namoonni tariitiin viidiyoo kana argitan amma koppiliink share godha. Dawaa ajaa'ibaan qabadhee isinii dhufeetiin jira. Innis maali namoota yeroo malee mataan keessan addaate kan asirraan akkasuma reenni keessan akkasuma bakka garaa garaatiin kan aarrii baasee jechuudha osoo hin geenye ijoollummaadhaan kan aarrii baastan. Furmaata ajaa'ibaati wantoota mana kee keessa jiru qofatti fayyadamuudhaani ati waan kana ofirraa balleessuu dandeessu qullubbii adii. Qullubbii adii kana namni wallaan hin jiru natti fakkaata. Qullubbii adii kana tumtee ganama bishaan isaadha dhugdaa jechuudha. Akkasuma atalaa isaa kan jalaa wajjin yoo liqimsites homaa rakkoon qabu fayyaa hedduuf gaarii. Qullubbiin kun fayyaadhaaf waa hedduuf gargaara. Hunda himnee fixuu hin dandeenyu garuu ammaa fi kan waa'ee aarrii mataa isin addaate afurmaa ta'u qofadha jechuudha kan isin himu dhufe. Garaatti yoo nyaattillee waa hedduuf fayyada. Akkasuma jajjabina lafeetii fi jajjabina qaamaa keessumaa kan saalowwan lamaanii jechuudha. Waa hedduuf fayyada garuu ammaaf kan bishaan isaa bulbultanii dhugdanuu danfistanii jechuudha. Kan mataa addaate ji'a tokko keessatti kan sila addaate gara gurraachaatti deebisaa deema. Ammoo mataan addaachaa jiru akka dabalataan hin addaanne taasisaa. Galatooma viidiyoo kana koppiliink share godha.